Egaa kabajamtoota kiyyaa haala kanaan kinoo qophaa'ee qorree jira jechuudha. Ani mooyyuu isa kanaan fayyadamu waan ta'eef asitti naqa. Jirra jirtu hordoftoota waliiftuu nagaa waaqayyoo bakka jirtetti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii akkam ooltanii akkam isaatiif deeqaa kana geessanii nuti jirra galata waaqayyoo. Isinis baga jiraattanii ammayyuu waaqayyoo bakka jirtanitti isin faana yaa ta'u jechaa warroonni maatii waliiftuu hin taane kabajaan jaalallaan gara waliiftuu bitti makamuudhaan maatiin nuuf ta'a. YouTube keenya subscribe like share gochuudhaan gara keenyatti makamaa kabajaaf jaalalaa sin gaafannaa. Warroonni immoo haga dursaa jalqaba hagaatanii haga ammaa nu dursaa nu faana turtan guddaa galatoomaa jecha ammas immoo gaarummaan gargaarsa keessaan like subscribe share gochuun nu biraa hin hafinaa hanga dhumaatiin waliin ta'a. Viidiyoowwan adda addaa immoo qabannee dhufna. Wanta haaraadhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufna. Kabajaan nu eegaa isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Yeroodhaaf ka soorata rifeensa kiyyaa fayyadamaa yookaan hojjechaa ture. Amma immoo yaa wanta natti mijatinii jecha yeroodha adda kuteen ture. Hin beektu ka hundumti keessanuu godde haadha ormaa yeroo hedduu namatti mijatu. Kanumaaf viidiyoo dafeen hojjennee har'a immoo viidiyoo haaraadhaan dhufee jira jechuudha. Akkuma agartan kinoo har'a ka rifeensa kiyyaa maal dibadhe akkan dhiqadhu yookaan immoo osoo hin dhiqatin dura maal akkam fayyadamu kana dura avokaadoo akkasumas immoo wanta biraa wanta irraa faayidaa argadhe isiniif ibseen ture. Baay'een keessanis immoo akka itti fayyadamtan yookaan immoo akka jijjiirama irraa argattan abdiin qaba. Kanaaf ka guyyaa har'aa immoo zayitiidha. Kuni zayitiidha akkuma agartan kana. Kuni ka zayitiidha. Kun immoo roozmarii jedhama. Garuu goggogaa waan ta'eef hin caccabe. Roozmarii yookaan immoo sigaa maxabashaa akkuma jedhamu sana biyya keenyatti. Inni kun immoo zinjibila. Kun shunkurtii adii dhiifama. Kun shunkurtii diimaa. Kun shunkurtii adii fi kun immoo mismaara. Ni beektu hundumti keessanuu jechuudha. Kanaaf isa kana ka akkamitti zayitii kanaan walitti danfisnee akka dibannu kan walumaan ilaalaa baay'ee faayidaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf kanaan yeroo lammaffaa hojjechuu kiyyaa maaliif yeroo dura ofii kiyyaa ilaaleen ture mataan yookaan rifeensi kiyya duraan caccabu hin caccabu. Baazawee avokaadoo fi wantoonni ani mana keessatti hojjedhee fayyadamaa ture duraanis rifeensa kiyya wanni miidhee hin jiru. Garuu immoo wanta tokkorraa jijjiirama yoo argatan akkasumas immoo wanta mana keenya keessatti hojjennu waan ta'eef wanti yaalamuumaa rakkoo hin qabu. Maaliif wanta keemikaala hin qabne waan ta'eef yaalan immoo kunis yeroo lammaffaadhaaf har'a viidiyoo kana isin hojjedhe. Kanaafuu itti fayyadamaa. Isa kana ka amma gaaz irratti daffisa. Faayidaan isaa maali yoo jettan roozmarii isinii beektu. Zinjibilas immoo rifeensi keenya foroforii akka hin godhanneef nu gargaara. Shunkurtii adiinis immoo gahee guddaa qaba rifeensa dheeressuudhaan ni beektu. Akkasumas mismaariin shunkurtii adiinis kana kan walitti daffisee dibadhee sa'aatii lamaaf yookaan immoo sa'aatii tokko walakkaadhaan ofirra tursee sana booda dhiqadha. Hanga dhumaatitti na waliin tura. Viidiyoo kiyya immoo hanga dhumaa dhaggeeffadha. Like share godhaa. Hiriyoota keessaniifis immoo gahaa gara maatii kiyyaa akka makaman taasisaa isiniin jedha. Kanaaf ka yeroo hunda kinoo kanan itti hojjetadhu rifeensa soorata rifeensa kiyyaa isa kana waan ta'eef amma isa kana ka bakkuma tokkotti biraddisii kanatti naqadha jechuudha. Egaa kabajamtoota kiyyaa akkuma agartan kana kinoo gaazii erga qabsiisee booda irra godhee jira jechuudha. Asirratti ka erga inni hoo'ee xiqqoo waliin gaheeraa wadhee tanaan zayitiitti naqee akkasitti wajjin danfisaa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa faayidaa guddaa qaba. Hundi isaa keemikaala hin qabu. Ni beektu wanta mana keenya keessatti hojjetamudha. Wanta nyaataaf garaa keenyatti fayyadamnudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jijjiirama guddaa qaba. Tokkoffaa rifeensi kiyyaan harcaa rakkoo rifeensa kiyyaa viidiyoo darbe keessatti yoo dhaggeeffattanii jiraattan isinitti himeen ture. Sababa parmii dibadheerraa kan ka'e rifeensi kiyya baay'ee caccabee baay'ee miidhama guddaadha. Hammayyuu dhibbaan dhibbatti rifeensi kiyya hin deebine. Garuu erganni keemikaalota sana dhiisee wanta mana keessatti fayyadamuu qabee ergasii jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Kan akkuma agartan kana kan zayitiitti naqa erganitti naqee akkasumatti sochoosaa jechuudha. Kanaaf wanti hin danda'amne hin jiru. Ani rifeensa kiyya dhugaa dubbachuudhaaf rifeensa caccabaa sirriitti of dhabe bakka aga tokko naaf hooyyee naa qabaataa jira. Maalirraa kan ka'e ani wanta alatti hojjetamu yookaan immoo wantuma qibaatuma alaa bitadhee fayyadamee hin beeku. Dhugaa dubbachuudha shaamboo qofa kana ani fayyadamu jechuudha. Maaliif bakka keemikaala baay'eedhaan rifeensi kiyya waan miidhamee jennaan wanta alaa kana fayyadamuu dhiise. Akkasumatti haaluma kanaan akkasumatti daffaa
ergani dafee deeqa 10 yookaan 15 zayitiidhaan walitti daffisnee sana booda dhimbiimnee yeroo inni qorra rifeensa keenya fayyadamna jechuudha. Kana akkuma agartan kana kabajamtoota biyya haala kanaan daffaa jira jechuudha. Akkuma isinitti hime deeqa 10 15 akkasitti hin daffisaa jechuudha. Rosemary yookaan immoo sigaa maxabashaan kun goggogaa waan caccabaa ta'eef akkanatti waan qoshashaa qabu fakkaata malee rosemaryidha. Baay'ee isaa faayidaa qaba rifeensa fi akkasumas immanni rifeensa kana wal ilaalchise viidiyoo adda addaa hojjedhu irratti yaada namoota tokko nan arga koomentii irratti. Kunis baqa jechuun yaada haamilee nama cabsu yookaan immoo wanta duubatti nama deebisu namoonni dubbatanii jiru. Ani garuu duubatti deebi'uu barbaade osoo hin ta'in sodaa namaa yookaan marii namaatiin wanta tokko hin jalqabne ofitti amanamummaa kiyyaa fi jechi namaa immoo itti na fufsiisa malee duubatti nan deebisu jechuun barbaada. Kanaaf namni kamuu wanta irraa fayyadame wanta ofii fayyadame namaaf akka fayyadaman nama gorsa yookaan namaaf ergaa san dabarsa malee miidhaa fi miti. Kanaafuu warroonni yaada adda addaa barreessitan dursuma of yaadadhaa jechuun barbaada. Ani waan biraatis dubbachuun barbaadu. Keekunis rifeensa ta'ee tamma nama barsiistaa ofii keeyyuu baqa ofii keeyyuu hin fayyadamne dursa ofii keef sirreessi rifeensa kiyya baqa rifeensa kee wantoota adda addaa koomentii argee jira. Dhimma sanaafillee hin deebisne dhugaa dubbachuudha. Riipilee reeree hin deebisne. Maaliif ani rifeensa kiyya yeroo dursa odoo parmii hin dibatin duras rifeensi kiyya akkam akka jiru annan beeka. Akkasumas immoo erga parmii dibadhee rifeensi kiyya akkamitti akka bade nan beekaani. Ergasii erga parmii dibadhee raawwadhee immoo wantoota mana keessatti akkatti fayyadaman kan ergan fayyadamuu qabe garaagarummaa rifeensa kiyyaa wannan ofii kiyyaa argeef astaayitii namaa yookaan immoo namni waan naan jedhe dhaggeeffachuun nan garramu yookaan nan barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maaliif faayidaa wannan irraa argadheef malee waan nama tokko akka miidhamuun fedhuan maaliif ofii kiyyaa fayyadamee erga nani faayidaa tokko irraa argadhe keessattuu hiriyoonni koo obboleewwan koo sababa hojii arabaatiin mana haadha ormaa keessatti rifeensi isaanii torban tokko torban lama akka shaashiitti dhalitti caccabu akkasumas immoo rifeensa gogaa akka kiyyaa namoonni qabu hedduu waan jiraniif wannan itti fayyadame kana keessa nama harka 100 keessaa harki 2% 2 yoo fayyadame ana na gammachiisa malee nan miidhu maaliif ofii kiyya fayyadame waan ta'eef yoo san fayyadamanis ana na gammachiisa. Kanaafuu jennaan warroonni yaada adda addaa wanta haamilee nama cabsuu barbaadu namaan jettan xiqqoo of qoxxobaa jechuun barbaada. Kanaaf waree oduu isinitti hin dheeressu haaluma kanaan kinoo akkanatti daffaa jira ka dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee das nama jedhuudha. Shittaan isaayyuu waaw. Kunoo kabajamtoota kiyyaa haala kanaan jijjiiramaa jira jechuudha zayitiini maaliif inni as keessatti daffaa jiru kun ka zayitiitti bahaa waan ta'eef jechuudha. Kunoo haaluma kanaan ka deeqa 10-15 ergan walitti daffisee booda irraa baasee nan dhimbiiba sana booda rifeensa kiyya walumaan dibanna jechuudha. Sa'aatii tokko falakkaa sa'aatii 2 yoo ofirra tursiise homaa tokko rakkoo hin qabu maaliif miidhama tokko hin qabu. Akkasumas immoo gidduu kana keessatti zayitii nani fayyadame zayitii boqqolloo yookaan immoo dooraa jedhama akkasitti irraa hojjetamu jechuudha. Zayitii boqqolloo irraa hojjetamudha. Zayituma nyaatan hojjetan kan hundi keessanuu ni beektan jedhee yaada. Kanaaf isa sana yeroo tokko viidiyoon hin dukkaneessa dhiifama sin gaafadha. Kanaaf baay'ee gaariidha fayyadamaa. Ani kanaan marsa lammaffaa fayyadamee faayidaa isaa waan isin ofirratti argeef isiniin gahee fayyadamaa obboleewwan koo akka kiyyatti yeroo hin qabne mana haadha ormaa keessatti gubattan amma isinii danda'ameen of eegaa qulqullina keessanii rifeensa keessanii jechuun dhaamsa obbolummaati. Egaa kabajamtoota kiyyaa kinoo bifa kanaan haala kanaan gahee jira jechuudha amma. Kanaaf qaama keessa hin dheeraa. Egaa kabajamtoota kiyyaa kinoo sahaanii fi musfaa qopheeffadhe bazoo saanii kanaan hin fayyadamu sababni isaa hin qaba kanaan itti fayyadamu maaliif amma ho'aa waan ta'eef ni bada jedhee malee jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan kinoo itti naqa jechuudha. Faayidaa guddaa qabaani waan itti fayyadamee argeef itti fayyadamaa. Kun akkuma agartan kana inni kun ka baay'ee ho'aa waan ta'eef iddoo qorraa yookaan immoo firiijiin teessisa
sana boodatti walumaan fayyadamnaa viidiyoo kiyyaan gadhumaa ilaalaa. Egaa kabajamtoota kiyyaa haala kanaan kinoo qophaa'ee qorree jira jechuudha. Ani mooyyuu isa kanaan fayyadama waan ta'eef asitti naqa. Inni kun baazee qaawwa qaba yoo mul'ata ta'e kanatti erga naqee booda qadaada isaa qaba akkas qadaade sana booda kanaan fayyadama jechuudha. Walumaan ilaalaa hanga dhumaan waliin tura. Egaa kabajamtoota kiyyaa dhufeera jechuudha. Kun wayi xiqqoo duuba kanaan calalee jira waan ta'eef gaa dhiifama siniin jennaa. Kino haaluma kanaan gaa rifeensi kiyyaa baay'een isaa hin himamu beektu garuu jijjiirama baay'ee qaba isin kun akkuma agartanii viidiyoo duraanii caalaa jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan hin dibadhaa. Ani baazawee filaa kana isin agarsiisee ture kanaan hin fayyadame yeroo baay'ee maaliif mataan kiyya gogaa waan ta'eef baay'ees akkas hin harca'u. Baay'ee hin harca'u akkuma agartanii. Kanaaf gaam akka xaddaa fuudhee jechuudha. Akka xaddaan fuudhee keessa isaa fayyadama. Kinoo asitti naqatee dhufe akkuma agartanii. Inni kun kaa asiin ni baasa zayitii. Kinoo akkuma agartan. Kinoo akkuma kanatti jechuudha. Kanaaf ka zayitii kana keessatti dibadhee raadhee tanaan masaajii godha jechuudha. Kanaafuu wennaan asii jalqaba. Kana hundumti keessan mokkoraa. Kun immoo bakka isin barbaadan hunda waliin isin gaha. Harka keessan caalaa jechuudha. Erga itti naqattanii booda masaajii gochuu bichaadha. Akkuma agartanii. Kilo akkuma taaluma kanaan katti naqadhee hunda isaa masaajii godha jechuudha. Egaa kabajamtoota kiyyaa haala kanaan kinoo dibadheera jechuudha. Kinoo akkuma agartan hunda isaayyuu keessa isaa waliin gahee adda duuba isaa. Amma kan caafii isaa waan itti dibachuu barbaaduuf harka kiyya irratti naqadhee akkatti waliin gahaa jechuudha. Yookaan immoo akkatti adda fuudhee bakka lamatti harka kiyya irratti dibadhee naqachuu hin danda'a. Akkatti jechuudha. Faayidaa hedduu qaba dhugaa dubbachuudha. Fayyadamaa isiniin jedha. Kuni kaa kanatti sa'aatii tokkoof walakkaa yookaan immoo sa'aatii lama yoo ture booda hin dhiqanna. Rifeensi keenya hin buqqa'u. Akkasumas immoo hin ciccitu caafin isaa. Rifeensi kiyya baay'ee ciccitaa ture garuu faayidaa hedduu irraa argate dhugaa dubbachuudha yoo ta'e fayyadamaa. Mokkora hundumti keessan yaalii taasisa. Lafa kanarratti wanti yeroo tokko milkaa'u hin jiru. Yookaan immoo sa'aatii barbaadanitti wanti milkaa'u hin jiru. Hundumtu suutan waan ta'eef fakkiin tokko tokkoon akkasitti harka keenya keessa osoo hin ta'in isa kanaan masaajii gochuu qabna jechuudha. Kanatti qabna jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan sa'aatii tokko booda yookaan sa'aatii lama booda soon dhiqadhee rakkoo hin qabu. Sababni isaa keemikaala hin qabu. Wanta mana keessatti hojjetamu waan ta'eef fuulduraan rifeensi kiyya badaa deemee ture. Haga tokko finoolaan deebi'aa jira. Wanti hin jijjiiramne hin jiru. Akkuma agartanii duwwuma jechuun danda'ama duraanii. Kanaafuu wanti hin jijjiiramne hin jiru. Namni tokko kutatee yookaan immoo murteessee yoo jalqabe wanni hunduu ni danda'a. Dhugaa dubbachuudha yoo ta'e wanti hundumtuu waan hin danda'amne hin jiru. Kanaafuu wanta yaaltan tokko nuuffitanii duubatti hin deebi'ina. Itti fufaa yaala ni milkooftu.
galmasni gahamaa jechuun barbaada. Kanaaf kunoo kabajamtoota kiyyaa haala kanaan hidhee jira jechuudha. Akkuma agartan kana. Kanaaf kanan fayyadamaa jechuudha. Kunoo haala kanaan xumurree jirra jechuudha. Akkuma isin jedhe sa'aatii tokko kan sa'aatii 2 booda hin dhiqadha. Viidiyoon kee guyyaa irraa kana fakkaataa ni jaalatan jedha abdiin qaba. Yoo haalli nama jedhe yeroo dhiqadhu moo walumaan ilaalla. Kanaaf mucaan tiyyaas kaatee viidiyoo kiyyaas nan goolabaa nagaatti tura. Viidiyoo kiyyaan gadhumaa ilaala, laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baay baay.